Sinifata hordoftoota sagalee waaqayyoo hunda keessan bakka jirtanitti maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa fura qulqulluun nagaan si gaafadha. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baraaf jireenya keessaniif haa ta'u. Kam jirtu nagaa keessanii araarri fi ayyaanni waaqayyoo isinii baay'atee jirtu. Waaqayyoon hundumaa danda'u eegee baatee har'aan nu gaheera. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa har'as ani hojjetaa wangeelaa Pastor Tolasaa Nagaroo fuula keessan kanan jiru amma waa'ee gaa'ilaa walii wajjiniin dudubbachuudhaaf waa'ee gaa'ilaa yeroo kaafnu waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Gaa'illi komiis hamiis baay'ee qaba. Namoonni baay'een waa'ee gaa'ilaa yeroo kaasan waan jedhan waan baay'ee qabu. Kana hundumti keenya iyyuu bara jireenya keenya keessatti beekna. Kanaaf gaa'illi maalinni akkamitti jalqabamee eessatti jalqabamee eenyufaatu jalqabee har'a akkamitti gaa'illi walitti dhufaa gaa'ila walitti dhufan wajjin immoo akkamitti jiraachuun danda'ama waan jedhu waan gaggabaabaa amma waaqayyo nu gargaare sagalee waaqayyo giddu galeessa godhanneetu waan baay'ee walii wajjiniin laallaa. Egaa dubbiin ani dubbadhu sagalee waaqayyo wajjin wal qabata waan ta'eef mataa keenya gadi qabanneetu laphee keenya gooftaa fuulduratti kuffisnee waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo yaa isa hundumaa dandeessu hundeessaan waa hundumaa gargaaraan waa hundumaa abbaan waa hundumaa gooftaan waa hundumaa si kan ta'e nagaa kan namaa laattu nagaa nati namaa laattu immoo nagaa biyyi lafaa namaa laatu irraa adda kan ta'e galanni ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo ayyaana kee keessatti eegdee ijoolleen kee lafa jiraatanitti humnaaf ayyaana kee isaanii baay'istee akkaataa kanaan fuula keetti akka argamaniif carraa akka kanaa waan isaanii kenniteef galanni ulfinni bara dhuma hin qabne hundumaa keessatti maqaa gooftaa Yesuusin siif haa ta'u. Egaa kunoo ganama kana immoo walii wajjiniin sagalee kee barachuudhaaf fuula keetti walitti qabamnee jirra. Barsiisaa dhugaa inni taate abbaa dhugaa inni taate gooftaa dhugaa inni taate dubbattee dhaggeessisuu ni dandeessu hojjettee agarsiisuu ni dandeessu humna kee ayyaana kee akka isaanii ergitu tolaaf jaalala kee haa ta'u. Nu gargaarii ayyaana kee nu baay'isii humna kee nu hidhachiisi. Kunoo guyyaa har'aa kana immoo ijoolleen kee kadhataan fuula kee jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhanni isaanii akka dhagahamu iyya sagalee isaanii akka dhageessu deebii sirraa ta'e akka isaanii laattu maqaa Yesuusiin ani sin kadhadha. Yaa waaqayyo sagalee kee irratti dubbatteetta gara kootii yaasiniifan deebisaa waan argitaniin beeknen waan haaraa sin agarsiisa waaqni jette. Yaa waaqayyo waaqa jiraataa ganama kana sagalee kee akka isaanii ergitu kadhata isaanii keessatti humna kee akka ergituuf ayyaana kee akka ergituuf sirraa waan guddaa argachuuf dhaga'uu akka danda'an akka isaan gargaartu maqaa Kiristoosiin tolaaf jaalala kee haa ta'u. Gooftaa koo sabi koo ulfina isaanii irraa bu'anii fuula koo yoo barbaaddatan lafa badiisaaf qophaa'ee nan oolcha. Ilmaan namootaa salphachuuf jiran nan hambisa. Iyya isaanii nan dhagahaa. Ijji koo yeroo hundumaa gara sana ilaala jedheetu sagaleen kee dubbateera. Yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iyya ijoollee kee kana akka dhageessu sagalee kee isa deebii laatu sana akka isaanii laattu humna guddaa akka isaanii kennitu tola kee haa ta'u. Ammas anis odoo isaan kadhachaa jiranii
sagalee keen isaanii ergaa sagaleen kee immoo jireenya isaanii akka ijaaru mana isaanii bara isaanii akka ijaaru bultoo isaanii akka ijaaru Waaqayyo akkamitti gara gaa'ilaatti dhufuu akka danda'an illee humna akka isaanii dhachiisu ayyaana akka isaanii baay'isu tolaaf jaalala kee haa ta'u nutti dubbadhu nu wajjin ta'i humna kee nuu baay'isi ayyaana kee keessa nu dhoksi guyyaa kana immoo guyyaatti deebitee dhufuu kee yaaddannu akka nuu ta'u nu gargaari mudhii keenya jabeessi bara hamaa kana keessatti waan hamaarraa nu hambisi maqaa isa jaallattee nuu laatte ilma kee Yesuusiin kadhaa keenya nuuf dhaga'i ameen. Sila yeroo darbe waa'ee gaa'ilaa eenyutu eenyuun waan jedhu yookaan immoo sii kenname moo sitti kenname gaa'illi waan jedhu waan gabaabaa tokko barreeffamaan isinii ergeen ture baay'een keessan immoo yeroo argattanii barreeffama akkan dubbisnee fi yeroon barreeffama caalammoo barumsa kana sagaleedhaan hordofuu akka dandeessan ooyiruun waan naa kennameef informationii waan hin argadheef amma har'aa jalqabee waa'ee gaa'ilaa yeroon isin barsiisu guyyaa dafinoo yookaan guyyaa isa sanyoo jennu kana jechuudha. Dumti keessan kadhata akka qabdan guyyaan dafinoo yookaan immoo hojjaan duraa kun guyyaa kadhataa keessan akka ta'e beeksisa keessan irraa dhagahee jira. Kadhata keessan keessaa yeroo boqottanis ta'ee kadhata keessan keessaa xumurtanii yeroo teessan ani eenyu gaa'illi koo akkamitti jiraachuu qabaa eenyu wajjinan gaa'ila dhaabbachuu qabaa gaa'ilan dhaabbadhu kanaaf immoo anarraa maaltu barbaachisaa isan dhaabbadhee jiru kan immoo akkamittan gaggeessuu danda'a waan jedhu giddu galeessa godhattanii sagalee kana dhagahaa bara keessaniif jireenya keessan fuulduratti akka butattan jaalala gooftaanan isin gaafadha. Egaa seensa sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee jalqabna. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 isinii dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 isinii dubbisa. Isaan ibsitoota bantii Waaqaati. Waaqaati lafarratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Waaqayyo ibsoota gurguddoota lama tolchee inni caalu guyyaa inni isarra xinnaatu immoo halkan aaboo akka argatan godhee jedha. Waaqayyo kun uumaan waa hundumaa akka inni ta'e dhagaa. Sagalee kanarratti kan dubbatu Waaqayyo uumaa waa hundumaati. Ifa haa ta'u jedhee ifti hin ta'e, dukkanas haa ta'u jedhee dukkanni hin ta'e jedha. Maal jechuudha akkana jechuun yoo jettanii waan Waaqayyo jedhetu ta'aa jechuudha. Gaa'illi komii baay'ee qabdi. Gaa'illi hamii baay'ee qabdi. Namoonni baay'een yeroo gaa'ila jalqaban akka dammaatti dhandhamachaa akka ifaatti of fuuldura qabaa jalqabaniitu yeroo gabaabaadhaan booda waan baay'ee jedhuun akkas jedhu namoonni baay'een akkuma hundi keenya iyyuu beeknu carraadhaa maalan godhaa jedhu. Carraa kootu natti fidee yookaan iddilii kootii jedhu. Namoonni baay'een isaanii immoo namatu kanatti nagalchee namatu na sossobee hidhaa kana keessa na buusee yookaan immoo namatu waa'ee kanaa natti haasa'ee jedhanii komatu. Baay'een isaanii immoo ala bichaa laaleen itti galee akkuma duubaa natti fakkaateetu akkuma alaa laalan natti fakkaateetu itti galee kanarraa kan ka'een akkana ta'ee jedhu. Baay'een isaanii immoo daa'imummaatti itti seeneen akkana ta'ee yookaan waa'uma gaa'ilaa iyyuu odoo naan galinan jalqabe jedhanii komatu. Komiin gaa'ilaa baay'eedha. Namni gaa'ila yeroo komatu waan baay'ee kaasee komata. Boqonnaa 2 lakkoofsa 15 nan dubbisamee macaafuma seera uumamaa kana. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa hin kaa'e. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboommii ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa hin nyaata. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa hin kaa'ee jedha. Fira koo gaa'illi
carraa yookaan immoo kan namni namatti fide yookaan immoo ala laalanii kan itti seenan yookaan immoo daa'imummaadhaan kan jalqaban odoo hin taane Waaqayyo Gooftaan fuudhee iddoo nama kaa'etu gaa'ila namaaf ta'a. Iddoo Waaqni nama kaa'e. Iddoo Waaqni nama kaa'etu gaa'ila ta'a. Iddoo Waaqni nama kaa'e. Gaa'illi filannoo abbaatiin kan itti seenanii filannoo abbaatiin immoo kan keessaa ba'an osoo hin taane iddoo Waaqayyo nama kaa'e kan taa'an iddoo Waaqayyo nama kaa'e kan dhaabbatan gaa'illi. Gaa'ila namni ofiisaatis tolchachuu hin danda'u. Namaanis geggeeffamee bira ga'uu hin danda'u. Carraadhaanis ixaa buufatee yookaan immoo carraa darbatatee kan bira ga'uu hin danda'u. Ijoollummaadhaan kan itti seenanii yeroo ciman immoo kan keessaa ba'an yookaan ijoollummaadhaan jalqabanii yeroo ciman kan dhiisan hin ta'u gaa'illi. Gaa'illi Waaqayyo iddoo nama dhaabe kan itti dhaabbatanidha. Waaqayyo gaa'ila yeroo namaa kennu sila akkam barreeffama kootiin isinitti hime yookaan namaa kenna yookaan namatti kenna. Dhagaa kana sirriitti. Waaqayyo gaa'ila yeroo namaa kennu yookaan namaa kenna yookaan namatti kenna. Maal jechuudha akkana jettuun yoo jettanii yoo namaa kenne Waaqayyo yoo namaa kenne namni barasaa gammachuu guddaadhaan jiraata. Gammachuudhaan fixata. Hin kennameef waan ta'eef kennaa Waaqarraa argate waan ta'eef. Yoo itti kenname immoo baateetu jiraata. Waaqayyotu naa qabii gaafan sirraa fudhadhee naa fiddaa yookaan gaafan naa fidisiin jedhee naa fiddaa yookaan gaafan sirraa fudhadhee natti kennitaa naa qabi jedhee namatti kennata. Waaqayyo yoo namatti kennates immoo hamma gaafa Waaqayyo namarraa fudhatuutti hin baatu jechuudha. Gaa'illi isa kana. Beekaan tokko namni Sookiraaxoos jedhamu tokko akkana jedhee dubbata. Namni gaa'ila gaarii yoo argate gammachuudhaan jiraateedha. Namni gaa'ila gaarii yoo argate gammachuudhaan jiraataa jedha. Namni immoo gaa'illi isaa rakkoo yoo qabaate falaasfaa yookaan nama waa uumu ta'eetu jiraata. Sababiin isaayyuu gaa'ila isaa sana baatee jiraachuuf waan baay'ee uumacha. Akkana gochuu isaarraa immoo kan ka'e isa kana gochuu isaarraa immoo kan ka'e waan baay'ee barachaa. Obsa baraa, danda'uu baraa, bira darbuu baraa, dhiisuu baraa waan baay'ee baraa. Jedheetu dubbata Sookiraaxoos nama guddaadha. Sookiraaxoos nama beekamaadha, nama barateedha. Namni gaa'ila gaarii yoo argate immoo barasaa gammachuudhaan fixata. Kana egaa iddoo Waaqayyo nama dhaabbatu malee gaa'illi filannoodhaan kan itti seenanii filannoodhaan kan keessaa ba'an hin ta'u. Filannoodhaan itti seenanii filannoodhaan kan keessaa ba'an hin ta'u. Waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee uume kan jedhu kuni maaliif ilaata? Akka bifa keenyaatti akka maalii keenyaatti hin uumne jedhee uumeetu Waaqayyo isaanii dhiiraaf dubara godhee uumeedha Waaqayyo. Kan Waaqayyo uume kana namni ofii isaatii homaa godhuu akka hin dandeenye beekuu danda'uu qabna. Beektonni baay'een isaanii nama 4tu lafa kanarra jiru jedhu. Egaa maal jechuu kooti? Namoota bifa 4 yookaan amala 4 qabantu walitti dhufanii gaa'ila dhaabbatu jedha. Amalli kun arfan ilmaan namoota lafa kanarra jiran keessaa anis tokko keessa jira, atis tokko keessa jirta, sunis tokko keessa jira jedhu. Yaaddatti yoo ta'e namoonni baay'een keessan biyya lafaa keessaa gooftaa dhuftanii amantan yoo ta'e yookaan maatii irraa amantiin dhaalle yoo ta'e biyya lafaa kana keessatti namni gaa'ila dhaabbachuudhaaf mana beekaa yookaan immoo mana macaafaa yookaan immoo mana xinqolaa carraa laalchifachuu waan jedhu qaba. Jarreen kuni waanuma arfan kana keessaa tokko namatti himu. Mee ani eenyuun fakkaadhaa? Namni ani wajjin gaa'ila dhaabbadhu isa kam ilaataa? Ani eenyuun fakkaadhaa? Namni gaa'illi koo wajjin jiru kun nama akkamiiti kan jedhu kana yaada keessan keessa galfadhaati. Nama kana yoo beektan wajjin jiraachuun isin hin rakkisu. Nama kana yoo beektan wajjin gaa'ila dhaabbachuun isin hin rakkisu. Inni tokkoffaan nama amala akkamii qabutu jira jedha. Amala singiwaan jedhamu kan qabutu jira jedhama. Namni amala kana qabu. Egaa jechi kun jecha Giriikiiti. Singiwaan inni jedhamu kuni jecha qooqa Oromiffaa, Amaariffaa, Ingiliffaa miti. Amaariffaa, Ingiliffaa, Oromiffaa miti. Garuu hiikni jara kana maqaan hiika jara kana isinitti hima. Namni singiwaan jedhamu kuni amalli isaa nama gammadaa, tattaphataa, kophaa ta'uu kan hin jaallanne
yeroo hundumaa namni miidhamuu kan hin jaallanne, kan isaa qofa kan hin laalle, kan namaa kan ilaalu, ormaaf kan jiraatu nama amala akkanaa qabutu jira. Ati kana keessa jirta ta'uu hin jirtu ta'uu hin beeku, anillee ankoo beeka garuu nama amala Singii waan jedhu qabu kuni namni kun yeroo hundumaa tattaphata, gammadaa, argatus dhabus, quufus, agabuu bulus inuma gammada. Ansaa kolfa gabaadha iddoon inni jiru namatti tola. Miidhama namaa yeroo arge hin boo'u, warra du'aa keessatti boo'icha hin baasu. Bakka cidhaatti iddoo gammachuu dhaabbata, gammachuu keessaa hin dhabamu. Namni kun jira gaa, kuni namicha tokkicha. Kan biraa immoo nama Kaalaarkii jedhamutu jira jedhama. Namni kun immoo amalli namicha isa Kaalaarkii jedhamu kanaa immoo ariifataadha. Baay'ee ariifataadha. Batalee dubartiin amala Kaalaarkii qabdu miini mana ishee keessa hin jiraatu. Irri amala Kaalaarkii qabu odeessee hin fixu. Ariifataadha. Hin dhimma waa hundumatti nama hojii hojjechuu danda'udha jedhugaa namoonni beekan. Namni kun yeroo hundumaa of danda'ee jiraachuudhaaf socho'a. Abbaan barbaadu waan barbaade yoo isaan jedhan sodaatu. Amala akkanaa namni qabu yeroo baay'ee gaggeessaa yoo ta'e irra isatti tola. Gaggeessaa ta'uudhaaf dhama, fuuldura bu'uudhaaf dhama. Hir'inni isaa garuu ana jedha. Waanuma godhu hundumaa ani akkana godheen, ani akkana jedheen, ani akkana ta'een jedha. Namni amala akkanaa qabu kun tarii maatii isaa keessaa yookaan immoo gaa'ila kan inni wajjin dhaabate amala biraa yoo qabaate wajjin jiraachuun baay'ee isa rakkisa. Baay'ee isa rakkisa. Ana jedhanni waa hundumaa kan gabaa dhaqe ana, kan waa bite ana, kan waa godhe ana, kan waa taasise ana jedhee haasa. Namni kun amala akkanaa kan qabu kunis jira gaa. Inni sadaffaan meelaankoolii jedhamaa jedhu namoonni beekan. Namni meelaankoolii amala jedhu qabu kun galaltanyaa yookaan nama kophaa jiraachuu jaallatu. Kophaa jiraachuu nama jaallatu, afaan isaa keessaa nama baaseen dubban, ija bichaadhaan kan nama taazzabaa oolu, taazzabuudhaaf kan nama qophaa'e, jaalala isaa kan hin mul'ifne, sin jaalladhaa, jaalallee koo, michuu koo, eenyuu koo kan hin jenne, yoo namni waa dubbate kan shakku. Maaliif akkana jedhu laata? Hindaaqqoon bishaan buufte, bishaan dhangala'e, burcuqqoon cabe yoo jedhan anaan jedhu, anaaf jedhu kan jedhu. Yeroo baay'ee dhiifama gochuu kan hin dandeenye namaaf. Bakka yoo miidhame yoo of keessatti baatee kan jiraatu. Anillee amma ammaatti na keessa jira. Kan akkana na godhan, kan akkas naan jedhan nama jedhu. Namni akkanaa kun ogeessa wayii ta'uu danda'a jedhu namoonni beekan. Ogeessa wayii waa nama qoratu. Nama zim jedhee taa'ee waa godhu. Mee waa yaaddadhaa. Singii waan nama jedhamu kanaa fi meelaankoolii nama jedhamu kana lamaan odoo gaa'elaan walitti dhufanii akkam ta'u laata? Maal fakkaata isinitti? Namni kun inni gammadaadha, taphataadha. Inni Singii waan jedhamu kun inni meelaankoolii jedhamu kun immoo kophaatti obbaasaadha. Qe'ee warra kana maal ta'a jettanii yaaddu? Warri kun walii kennaman immoo walitti kennaman jettanii yaaddu? Gaa'illi amala akkamiitu akka walitti dhufee wajjin jiraatu beekuu baanna taanaan yegiddi ana ta'uu qabaa, ishii ta'uun qabaa jedhee namni barasaa wal'aansoodhaan fixata. Inni arfaffaa fi inni dhumaa filegimaatik namni jedhamu jiraa jedhu namoonni beekan. Filegimaatik namni jedhamu kun nama taragaagga'aa, nama garraamii wayii, nama hundumaa wajjiniin jiraachuu nama danda'u, eenyummaa isaa kan hin buufne, madaalli isaa eeggatee kan jiru. Yoon akkana godhe, yoon akkana jedhe nammiidhaa laata jedhu. Nama of eeggataa, aarii isaallee of keessatti kan dhofkatu, akkuma ganama jirutti hamma galgalaatti nama jiraatu. Akkana jechuun jalqabaa madhumaa amalli isaa kan hin jijjiiramne, dhaabbataa kan ta'e, waan dubbatu hundumaa, waan godhu hundumaa, waan hojjetu hundumaa amala tokkicha nama qabu. Filegimaatik jedhama namichi kun. Namni kun gaa obboloota koo waan guddaan isin beekuu qabdan, namoota kana arfan keessaa amala kana arfantu jira. Amala kana arfantu jira. Namoota amala gaggaarii arfan kana qaban keessa walitti dhufu gaa. Amalli rakkisaanis afur jiraa jiru namni beekan. Amala rakkisaan kana yeroo baay'ee dhageessaniitu. Amala rakkisaa. Amalli rakkisaan amala afurtu jira jedhu. Namni amala kana 8 keessa adda ta'uu hin danda'u. Amalli gaariin amala afurtu jira. Amalli rakkisaan amala afurtu jira. Ya dhagaa jirtu miti. Amalli gaariidha jennee kan nuti fudhanne Singii waan kan jedhamu, Kaalaarkii kan jedhamu, meelaankoolii kan jedhamuu fi filegimaatik kan jedhamu amala gaariidha jennee fudhanna isaan kana. Isaan kun namni kamiyyuu qabaachuu kan danda'udha.
baay'inaan kan jiru alama kanarra biyya lafaa kanarra amalli akka kanaa baay'inaan jira jechaadha. Baay'inaan jira. Amalli rakkistoonni garuu amala afurtu jiru. Amala afurtu jiru. Isaaniinis isinitti hima. Garan isaaniin isinitti himutti odoon hin galin waan guddaan isin yaadachiisa gaa. Gaa'ila yeroon dhaabbadhu anatu ana dhaabbate odoon taane anatu nama amala biraa qabu wajjiniin dhaabbate. Yookaan gaa'ila dhaabbachuuf yeroon yaadu, yeroon dubbadhu, yeroon mari'adhu anatu ana wajjin dhaabbachuuf deema osoo hin taane nama amala biraa qabu wajjiniin gaa'ila dhaabbachuuf akka deemu beekuu danda'uun qaba jechaadha. Silayyuu mana tokko keessatti yoo guddate namni walii wajjin yoo guddate mee yeroo gabaabaa yaaddadhaa mee waa xiqqoo tokko yaaddadhaa. Waa xiqqoo tokko yaaddadhaa. Maal yaaddattu? Haati keessan kan deesse garaa tokko keessaa kan baatan wajjin kan dhalattan yookaan immoo isinillee obboleessa obboleettii yoo qabaachuudhaa baattan ollaa keessan kan jiru kan wajjin dhalatan obbolaan garaa tokko keessaa ba'an amala isaanii beektu. Inni tokkichi filegimaatikiidha, inni tokkichi kaalaarkiidha, inni tokkichi siingiwaanii baay'ee rakkisaadha amalli isaanii. Manuma tokko keessa jiru garaa tokko keessaa ba'u. Yeroo gaa'ila dhaabbannu garuu nuti yeroo gaa'ila dhaabbannu anatu ana wajjin dhaabbate yookaan dhaabbata osoo hin taane nama amala biraa qabu wajjiniin walitti dhufa. Kanaafuu maal godhuun qabaree yoo naa kenname bara koo gammachuudhaan jiraachuu, yoo natti kenname immoo bara koo baadhee jirachuudha jennee of amansiifne gaa'ilatti seenuu qabna malee gaa'illi komatamuu, hamatamuu, jibbamuu hin qabu. Iddilii kooti yookaan carraa kooti fira koota akkana na godhee namatu naa iyya'ee namatu walitti na fidee odoon hin beekinan itti galee duuba kana bichaan laalee qabeenyan laalee waan baay'ee laaleen itti galee jedhu namoonni iddoo waaqayyo nama dhaabe dhaabbatu. Iddoo waaqayyo nama dhaabe dhaabbatu. Maal jechuudhaaf kana jechuun nama tattabataa, nama gammadaa, nama waa hunduma miidhama namaa hin jaallannee fi nama kophaa xobbaasaa, nama tuffachuudhaaf qophaa'e, jaalala isaa kan hin mul'ifne, nama shakkaa. Maaliif midhaan nyaattee, maaliif bishaan dhugdee, maaliif gadi baatee, maaliif of galtee jedhee nama shakku wajjin dhaabbate jechuudha. Jarreen kana lamaan walitti dhufee dhaabbate. Isaan kun lamaan yeroo walitti dhufanii dhaabbatan manni jara kanaa madaalli isaa eeggachuu hin danda'a. Giddeen qabinaan sodaatina. Maaliif? Namni tattaphatu jira, namni zinjedhu jira waan ta'eef gidduu kanatti waan madaalli isaa eeggatetu jira. Fakkeenyaaf nama gammadaan lamaan odoo dhufanii gaa'ila walii wajjin dhaabbatanii qeen isaanii waan gabaa wayii ta'a, iyya wayii ta'a, yeroo hunda waca wayii ta'a. Namoonni kaalaarkii ta'an yookaan ariifattoonni waan hojjetan hundumaa itti dhimmanii hojjetan of oolchuu of baasuuf jiraatan kophaatti jiraatu. Yoo namni isaan tuffate yoo namni isaan arrabse kan hin sodaanne haati manaanis abbaa manaanis natu gaggeessaadha yoo jedhan jarri kun immoo baay'ee rakkisaadha. Isaan lamaan amala tokkoon odoo walitti dhufanii ishiin natu gaggeessatti inni natu gaggeessadha qeen isaanii daanyaa dhabee jiraata jechuudha. Kan biraa odoo amala meelankoolii bichaa kan qaban walitti dhufanii hundi isaanii reenfi waan mana jiru fakkaatu bakka galaltanyaa ta'uu baay'ee ulfaataadha. Qe'ee isaanii namni seenuu hin danda'u, horiin seenuu hin danda'u, namni hundumtu achirraan darbuu hin danda'u. Namoota akkanaas hin mudataniiru ta'uu danda'a. Qe'een warra kanaa immoo qe'ee warra du'aa wayii fakkaata. Fileegimaatii kan jedhamu kan lamaan qofaan odoo walitti dhufanii isaan bara isaanii soorummaadhaan, bara isaanii nama wajjin jiraachuudhaan, bara isaanii of eeggatanii jiraachuudhaan laga tokko waraabe kan jedhan sana ta'uga. Amala akkanaa kan qaban lamaan odoo walitti dhufanii. Kuni baay'ee gaariidhas baay'ee yaraadhas. Odoo amala adda addaa kan qaban lamaan walitti dhufanii irra hamma ta'ee namoonni illee isaan gidduutti yeroo argaman ansa amala tokkanaa ishii amala tokkanaa jedhanii illee gidduutti haasa'uu danda'u. Kanaaf gaa'ila yeroo dhaabbannu eenyutu eenyu wajjin dhaabbataa jennee anatu eenyu wajjin gaa'ila dhaabbatee yookaan immoo anatu eenyu wajjin gaa'ila dhaabbachuuf deema jennee ilaaluu danda'uu qabna malee anatu ana wajjin dhaabbate jennee yeroo himannus ta'ee yeroo komannu bakka anatti galuu qaba jennee komachuun qabnu anatti galuu qabdi jennee komachuun qabnu inni isa mala mataasaa qabaa isheen isa mala mataashii qabdi. Isaan kun lamaan wal beekanii yoo jiraatan gaa'illi isaanii bara hundumaa gammachuu fi ulfina qabeessa ta'a. Ammas mee amala namoota isaan sana arfanii isinitti meen har'aaf sagantaa kosuma irratti isinii goolaba. Amala rakkisaa warri qaban amala akkamiiti yoo jettanii inni tokkoffaan shaarmaan taank kan jedhamu amala rakkisaa keessaa tokkodha jedhu.
namni amala akkana qabu nama gara hundumatti kaatu nama gara hundumatti kaatu garuu nama hirraawwan yeroo hundumaa anatu sirriidha nama jedhu anatu sirriidha bakka waan godhe kanatti anatu sirriidha yeroo hundumaa nama kan doorsisu gittirii isa jennu san nama jala kan dhaabatu kan gadin jennu falaxaa amala akkana kan qabu jira amalli kun shaarmaan taanki jedhamee beekamu inni biraa space kaadaat kan jedhamu jira amalli kun immoo space kaadaat jedhaman lamaffaan amala akkana namni qabu immoo uuma ofiisaa qofa keessa nama jiraata namni uffatee nyaatee dhukkubsatee tayyee yeroo ofiisaatti dhukkubsatu namni odoo isa biraa deemuudhaa baate odoo isa gangalchaa oolanii yeroo ormi dhukkubsatu immoo odoo daandii sanarra darbuudhaa baate manuma isaa jechuudha gaa'ila isaa haati manaansaa yookaan abbaa manaansaa yeroo dhukkubsattu odoo achi jiraachuudhaa baate yeroo ansaa yeroo anshii immoo odoo namni achi deemuudhaa baate naannoo isaanii qofa irratti kan hundaa'an kallattii tokko qofaan deemuu warra barbaadan miidhamtee dhiiftee fira saabichaa akka gargaartu firri ishee akka hin gargaarramne amala rakkisaa namoonni akkanaa jiru yeroo isaanitti ka'e diingata akkuma isaata gomoraa fanadda'anii lafa kan balleessan akka distii yeroo waxii waxan ganaffaluu kan ol gaggalagalan kan isaanii bichaa malee jiraachuun ta'uun kan hin barbaachifne naannoo isaan irratti kan hundaa'an amala rakkisaa akkanaa kan qabu jiru inni biraa taamiskaar kan jedhaman jiru yeroo hunda jireenya gaddaatiin guutame kan jiru saani tokkichi maal naa godhaa birriin tokkichi maal naa godhaa manni tokkichi maal naa godhaa haati manaan tokkichi maal naa gooti abbaa manaan tokkichi maal naa godhaa anaan akkana jedhanii anaan akkana godhanii ani fira maalan qabaa eenyuun na gargaaraa obboleessi na bukkeen jiru bakka yeroo hunda dallansuudhaan kan guuttan fuulli isaa guyyaa tokkollee kan hin ifne waayoo gootee faayidaadhaaf naa godhanii bu'aadhaaf naa godhanii namni jedhu namni akkanaa immoo jedha amala rakkisaa yoo laatteef kan gaddu yoo baafte kan gaddu yoo xuwwifte kan gaddu yoo bukkee dhaabbatte kan gaddu yoo dhungatte kan gaddu yoo ixaarte kan hundumaa gaddatti kan jijjiiru amala akkanaa kan qabus jira jedhu beekton amala rakkisaadha kun yoo dhiifte sunuma yoo gooteef sunuma kanaa mannaa yaada isaati jechuu kan dandeessu yaada ishiiti jechuu kan dandeessu jechuudha akuraafi jedhu warra Amaaraa dallanuudhaan kan beekamu inni biraa wet blanket kan jedhamu jira wet blanket jedhama namni kun amalli nama kanaas baay'ee rakkisaadha amalli nama kanaa yeroo baay'ee amalli nama kanaa immoo suuta jedha namni du'e yoo jedhaniinis idduma sana jira baga siikeen yoo jiraate idduma sana jira sargiidha yoo jedhanis idduma sana jira waa hundumaan qorraa iddoo ciisuu kan hin kaane shamizii uffachuun yeroo dheeraa kan itti fudhatu bakka ibidda qabsiisuun yeroo dheeraa kan itti fudhatu amala akka kanaa kan qabu jira jedhu namoonni beekan namoota amala akkanaa amala rakkisaa qaban namoota amala rakkisaa qaban kanatu gaa namoota amala rakkisaa qaban kanatu walitti dhufa obboloota koo gaa'illi anatu ana wajjin ijaarrate yookaan situ si wajjin ijaarrate odoo hin taane kan waaqayyo nuu dhaabe keessa kan dhaabbannudha amalli kun jiraachuu yoo beekne gaa'ila itti gallus ta'e gaa'ila qabnus ta'e gaa'ila hundeessinus ta'e jireenya fuula fuulduratti qabnu akka gaariitti itti deemuu dandeenya amalli kun akka jiru beektanii waaqayyo wajjiniin akka itti fuftan waaqayyo sinaa gargaara adeemsi gaa'ilaa maal fakkaata waan jedhu torban